ممكن سماك أمنا أو بوهايلو جرانجر أو بريسة لا كم تقول ده نعرف كنا ترفته نتمو كان يسمعنا أنا أفهم تعال بقنا كان نفتح نورا هتقول نتقاكنو سينا كنا روا وكاسني تجرا كبريسة تمو ميسينا كنا روا يادن طله قالتهما أكو ما بيكم إنجفنون كرمارا كأمسسا زياد بارين أبجو great Somalia إجارة كائن جرا ورانات كسين نمه ودو جرا ورانات سنين دورا باي تطور فيدي باي كابا وران نكون إنجفنون كرمارا وران نكوني جل كبرت waraana ogaden jedhame waamama kunimmo ito Somalia ito war jedhani si waamu jechuudha waraana Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti gaggeeffame yookiin waraana Ogaadiyaan jedhameet kan ture akkuma beekamu barri waraanni sun yeroo waraanni sun itti jalqabu biyya Itoophiyaa keessatti jijjiiramni mootummaa bara 1966 ture jira sirni Haayile Sillaasee kufee sirni Dargii angoo harkatti qabatee ture so kanarraa kan ka'e haalli yeroo san jiru Itoophiyaan waraanaaf qophiin turre biyya keessa rakkootu jira waraanni mootummaa Dargii sirriitti lafa qabatee dhaabbanne yeroo san jechuudha maaliif biyya keessa karaa ektra waraanni jira sirna Haayile Sillaasee kufee gara bosonaatti warra galeetu jira warra abbaa lafaa because Dargiin akkuma dhufeen gaafii uummanni gaafatu tokko waan deebiseef sunis muufii uumeet biyya keessa waraana garaagaraatu jira soo kanaaf hin qophoofne so mootummaan Somaalee Ziyaad Barreen advaanteejii kana faala kaa ture gabaabumatti biyya Itoophiyaa keessa waliigalteen hin jiru waraana jabaa ta'een qabu meeshaa waraanaa ga'aa ta'een jiru maaliif meeshaa waraanaa yeroo san ture baay'ee kan bara Haayile Sillaasee ture waan ta'eef soo kana akka advaanteejiitti fudhachuudhaan yoo waraana kana jalqabne salphumatti mo'uu dandeenya ka jedhu qabataniit gara waraanatitti seenanii kan biraa kan mootummaa Ziyaad Barree akka advaanteejiitti fudhate gargaarsa waraana qophii waraanatiif loltoota ga'aa leenjisee qaba ofii leenjifachuu qofa doon ta'een Raashiyaan leenjistee fi biyya Raashiyaatti kan leenji'an professional kan ta'an baay'inaan qaba meeshaa waraanaa kan Raashiyaan hidhachiiste ga'aa qaba so advaanteejoota kana lakkaawwateet salphumatti akka Itoophiyaa mo'achuu danda'u mo'atee just biyya kana gara ofiitti Girees Somaalee keessattuu akka jedhutti awaashi gadi keenya jedheet wantoota so haala kana qophaa'aa turan jechuudha so haala kanaan waraana jalqaban maybe asirratti wanni laallu tokko Joseph Kasrii kan jedhamu Brigadier General Joseph Kasrii kan waraana aangawa waraana olaanaa kan Keeniyaati asirratti waraqaa qorannoo tokko gaggeessee ture waraana Ogaadeeniyaan kanarratti feezii sadiitti yookiin salkaa sadiitti adda baasee qorate gaafa waraana kana tokko feeziin jalqabaa yeroo qophii yeroo waraana mootummaan Somaalee qophaa'u just dibbee waraana kakaasu feezii ture yeroo kana keessatti negotiationiin illee ture jira jechuun dubbii kana keessattuu Afrikaa Yuuniyeeniin faan akka diplomaasiidhaaf furamu yaalanii turanii so oduma kanaan jiru feeziin jalqabaa kun kanumaan dhume gara feezii lammaffaatti ce'e feeziin lammaffaa yeroo Ziyaad Barree waraana isaa akka Itoophiyaa weeraran godhe by the way asirratti kan sirriitti ilaaluu qabnu waraana Somaaliyaa qofaa miti jechuudha mootummaa Somaaliyaa ijaaree qabu qofaa miti kan Itoophiyaa weerare Western Somali Liberation Front kan jedhamu paartiin mormitootaa jira
feezii jalqabaa kana keessatti Ziyaad Baarreen isaafaa guutumatti hidhachiisuu jalqabe jechuudha. Waraana mormitootaa kan isaa mormaa jiran negotiationii uumee isaan hidhachiisuu jalqabe. Maaliif waraanni Itoophiyaa kanarratti akka hirmaataniif. So gaafa weerara kana jalqaban waraanni mootummaa Ziyaad Baarree South Ogaadirraan jalqabe jechuudha. South Ogaadirraan gara Itoophiyaa weeraruu jalqabe. Yeruma wal fakkaatu keessatti Western Somalia Liberation Front warra jedhaman kun immoo karaa kaaba North Ogaadirraan waraana kana jalqabe jechuudha. Naannoo Harar, naannoo Dirre Dawaa, Jijjigaa araawundii sanitti weeraranii so qophaa'anii waan dhufaniif akkuma isin jedhe waraanni Itoophiyaa yeroo san laafadha. Biyya keessa rakkootu jira. Waraanaaf hin qophoofne meeshaan hidhatanii jiru. Salphumatti daangaa Itoophiyaa seenanii weeraruu jalqaban jechuudha. Bara 1977 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti jalqabanii so waraanni kun jalqabee waraanni Itoophiyaa gara duubatti deebi'uu dirqame jechuudha yeroo saniif. So asirraa ka'ameeti ka'uudhuma haala kanaan jiru just akkuma jedhame biyya keessa walii rakkootu jira. Gaafii adda addaatu jira. Mootummaan haareenyi hundeeffame sirriitti lafa hin qabanne waraana jabaan qabu. So waraanni naannoo daangaa Somaaliirraa gara duubatti deebi'uun dirqame. Achirraa ka'eet mootummaa yeroo san biyya bulchu Mangistuu Hayilamaariyaam waamicha godheef jechuudha uummataaf. Biyyi weeraramtee waduma biyya keessatti rakkoo keessa jiranu rakkuma san wajjin akka ka'anii weerartoota kana ofirraa qolatan waamicha godhe jechuudha uummataaf. So kana keessa waamicha kana hordofuudhaan namoonni gara raayyaa ittisa biyyaatti dhufanii gara leenjitti seenan jechuudha. Leenji baay'ee gabaabaa ta'e numaayyuu naannoo Finfinnee naannoo Taaxaqamma jedhamee waamamu kun yeroo san leenjii maximum ji'a 3 leenjii fudhate achitti fudhatanii gara dirree waraanaatti socho'anii. So feeziin jalqabaa yeroo Sumaaleen mootummaan Sumaalee Ziyaad Baarree paartii mormitoota isaanii wajjin ta'ee biyya weeraree salphumatti gara daangaa Itoophiyaa seenuu danda'an jechuudha. Asirraa ka'aa gara injifannootti deemu paartii sadaffaa ture. Paartii sadaffaan tokko uummanni waamicha fudhatee leenjii yeroo gabaabaa fudhatee so biyyi kiyya akkamitti weerarama jedhee onnee qabuun kaka'ee gara wantootitti deebi'uu dhufe. Kan biraa jijjiiramni tokko dhufe. Jijjiiramni maaltu dhufaa? Akkan dura siniin jedhe mootummaan Somaaliyaa yookiin Ziyaad Baarree leenjii fi meeshaalee waraanaa gurguddaa kan argachaa ture Raashiyaarraa ture yookiin Sooviyeet Hibrat gamtaa Sooviyeet yeroo san kan jedhamu sanarraa fudhatame. Yeroo san waraana addunyaa lammaffaa booda two super power country warri jedhaman gamtaa Sooviyeetii fi Ameerikaadha. Socialismii fi capitalismii as jira jechuudha gidduu kana because Raashiyaan socialismii wantoota arti horn Afrikaa kana qabachuu barbaadde so kanaaf Somaaliyaa gargaaraa turte at the same time Itoophiyaa qabuun barbaaddu Itoophiyaanis yeroo san Mangistuu Hayilamaariyaam sirna san akka fudhatu labsee jira. Kanaaf gargaarsa karaa biraa karaa Ameerikaarraa dhabe jechuudha argachuu hin dandeenye. So gidduma kanaan maaltu ta'e mootummaan Somaalee fi gamtaan Sooviyeet wal dhabbiin gidduu isaaniitti uumame jechuudha. Maaliif gamtaan Sooviyeetis kan barbaadu horna Afrikaa kana Itoophiyaa dabalatee akka istiraateejiitti qabachuudha malee intarastii Ziyaad Baarreen Somaalee gudditti ijaaruudhaaf waraana asitti banu kana waan fedhe hin qabu. So wal dhabbiin gaafa dhufu immediately gaafa gamtaan Sooviyeetii fi mootummaa Somaalee gidduutti wal dhabbiin uumamu immediately Ameerikaan galtee Somaaliyaa gargaaruuf seente jechuudha. Odoo yeroo illee itti fudhatin maaliif Itoophiyaan yeroo sanitti sirna sooshaalizimii akka hordoftu waan labsiteef kun immoo Ameerikaa waan faallaa waan ta'eef Somaaliyaa gargaaruu dhatte. So amma gama kanaan gamtaan Sooviyeet immoo Itoophiyaa gargaaruutti dhufe jechuudha. So waraanni kun naannee waraana biyyoota lamaanii qofa odoo hin ta'in waraana
biyyoonni kaapitaalizimii fi sooshaalizimii irreetti laallatan ta'aa dhufe jechuudha. So gama kanaan gidduu kanatti advaanteejii mootummaan Itoophiyaa argate tokko uummanni asii onneedhaan ka'ee just biyya ofii weerartuurra bilisa baasuudhaaf difeensi gochuuf qophaa'ee jira. Asiin amma meeshaa muraasa Soviet gamtaa Soviet irraa argachuun dhufe biyyoonni sooshaalizimii kan akka Kuubaa haga waraana ergootitti kan akka Yemen hirmaatanii so feeziin sadaffaan kun kaa feezii Itoophiyaan itti adabdu ta'e jechuudha. Adabbi weerartuu biyya dhufee biyya isaa weerar deebisanii itti adaban feez 3 jedhee kaa'e kan. So asirratti kan wanni as keessa ilaallu kan namoota waamicha kana fudhatanii gara waraanaa kana dhufan keessaa ka namoota game changer jedhamantu achi keessatti dhalate jechuudha. Kan geemii san jijjiiruu danda'an kallattii weeraraan as humna jabaan as dhufaa jiru san deebisanii gara duubatti deebisuu warra danda'antu achi keessatti ummata kana keessa dhufe jechuudha. Eenyuun fa'a jechuu dandeenyame gootota socho'an kaasuma. Kaasuun barbaachisaadha. Kaasuunis dirqama Ali Barkee just boombiidhaan diinarratti taankii irratti darbachuudhaan booji'uudha. Tokkoffaa yommuu jalqabu dargaggeessa ture. Dargaggeessa ture qofa osoo hin taane gaafa dargaggeessa ture adamoo ture nama adamsaa ture. Hanin adamsu immoo bineensa jajjabaa kan namni sodaa leenca fa'a. Qeerransa fa'a namni just namni qeerransaa fi leenca wal loluuf kutate jechuun onneen akkamii akka isa keessa jiru laaluu dandeenya jechuudha. So nama akkasitti ture yeroo adamoo turetti just leenjii dhukaasetu waa rukutuu sirriitti horate. Maatii masaarraa dhufee. Maatirraa dhufee abbaasaa akaakayyuusaa adamsoo turanis achuma jalatti malee. So gaafa garana dhufan uummata akkasii kana just rukutuu jalqabe jechuudha. Asirratti odoo gara dhuma injifannootti hin deebiin wantoota tokko tokko laaluun barbaachisaadha jechuudha. Balance war balance maaltu jira Itoophiyaan maal qabatteet gara waraana kana ofirraa qoluutti seente Somaaliyaan maal qabatee jira yoo jenne garaagarummaa baay'ee guddaa jira. Fakkeenyaaf taankuma boodarraa argatte wajjin Raashiyaarraa argatte wajjin Itoophiyaan taankii 45 qabdi. Somaaliyaan immoo taankii 250 qabdi. Balaansii isaas ilaaluu dandeenya jechuudha. Waraanni Somaaliyaa kan Somaaliyaa mootummaa Somaaliyaa akkuma 25 kan Liberation Front Western Somalia Liberation Front kuma 15 just isaan kun baay'ee organize ka ta'an jechuudha. Kan keessattuu mootummaa Somaaliyaa Raashiyaatti warra leenjanii so kana qabatanii seenanii karaa xiyyaara humna qilleensarraa yoo ilaalle Itoophiyaa 36 qofaa hiriirsitee Somaaliyaan 66 hiriirsite jechuudha. Seenaadhuma Adwaa wajjin wal sima jechuudha. Baalaansiin jiru baay'ee garaagarummaa qaba. Baay'ee Ziyaad Baareenis kana fa'aa kaalkuleet godhesse. Salphumatti mo'uu dandeenya. So amma maaltu dhufe kaa gaafa kan akka Ali Baarkee faan achi keessatti hirmaatanii just waan hin yaadamne ta'e boombii harkaatiin taankii gubuu jechuun waan fakkaanne fakkaata. Garuu waan ta'e. Look. Hatti bar ani yeroo tokko tokko seenaa isaa yoo dubbisan baay'ee na dhibu boombii sadiin taankii sadi gubuu jechuun immoo waan addaati beeku. So tokkoffaa goota akkanaatu achi keessatti uumame. Gaafa taankonni kun gubatu just wannoo isaanii cabuu bakki isaan qabatan wannoo maali mooran waraanaan isaanii cabuu jalqabe jechuudha. Daannoon diinaa cabuu kan jalqabe gaafate so salphumatti san booda injifannoon har'a uummanni kun itti boonu kun dhufuu danda'e jechuudha. So asirratti wanni sirriitti hubachuu qabnu tokko aadaa uummata biyya kanaa aadaa uummata Itoophiyaa hubachuu dadhaban jechuudha. Warrumti ollaas haa ta'u warri fagoo just seenaan warri Adwaa irrattis Xaaliyaan koo hamma uummata kanaa dadhabe hin hubanne.
militarii organize ta'e qabaachuu isaanii malee meeshaa ammayyaa qabaachuu isaanii malee just onneen uummata kanaa hagam kan jedhu hubachuu dadhabuudha jechuudha. Waan santu dabalame maaliif tokkoffaa biyya keessatti waliigalteen hin jiru soo wal dhabanii jiranii namni ka'ee lolu hin jiru. Kan jedhu waraanni mootummaa dargii qabu dadhabaadha yeroo sanitti kana tilmaamee seere. Garuu faallaasaa garaagarummaan nama fedhe biyya keessa haa jiraatu waldhabbiin nama fedhe biyya keessa haa jiraatu gaafa diinni alaa dhufee daangaa cabse uummanni kun yoomiyyuu akka irraa hafuu hin dandeenye biyya ofirraa bakki biyyaaf qabu uummanni kun biyyaaf qabu adda ta'uu isaa argisiisa jechuudha. Kanadha wanti guddaan. Kana wanti guddaan achirraa hubannu. Baay'ee gaariidha. Seenaa Alii Barkees kaasnirraa injifannoo Kaarramaarraas maal akka ta'e kaasnirraa yaada simbal'inaan nu biraan geessaniif obbo Haayiluu Giraany barreessaa baay'ee fayyaa ta'a galatoomaa isiniin jenna. Ulfaadha. Egaa injifannoo Kaarramaarraa keessatti akkuma isaan kaasan Aliirraa jalqabee gootonni hedduun isaanii achitti injifannoowwan gurguddaa galmeessisuu danda'anii jiru. Guutuu biyya keenyarraa dafqaan bultoota doon jedheen dubartoota doon jedheen weellistoota dabalatee kanneen akka Buzunash Baqqalaa fi yeroo sana Xilaa'uun Gassasafaa hawwisoodhaan waliin deemanii deeggaraa akka turan seenaa keessatti sirriitti kaasan. Umaayyuu barreessaan kitaaba seenaa dhugaarratti hundaa'e jedhee Isaayyaas Hordofaa seenaa Alii Bakrii gaafa barreessu jechuudha. Isaan dabalatatti guutuu biyyaarraa haala tokkoon ta'anii diina biyyaa dhufee kana jilbifachiisuu danda'anitti kasaan jiranii akkuma isaan kasan immoo tokkummaa biyyaas keessatti bal'inaan ka arguu dandeenyu seenaan isaanii immoo guutuun maal fakkaataa akka jedhu seenessa. Seenessaa qophaa'etu jira. Seenessaa seenaa gootichaa Alii Barkee irratti qophaa'etu jira. Isa daawwattoota keenya biraan geenye kan walitti deebinu ta'a mijuu daawwadhaa.